kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamoo Injiinar Taakkalaa Uumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee, kabajamtoota abbootii gadaa fi kabajamtoota uummata Oromoof qeerroo Oromoo baga guyyaa har'aa guyyaa galfata qabsoo guyyaa waadaan itti galamte baga waliin nu gahe. Duraan dursee guyyaa galfata qabsoo kana guyyaa har'a gahuu keenya kanatti asitti sadarkaa kanatti dhufee isin fuulduratti argamuu kanatti gammachuu guddaatu natti dhagama. Uummanni keenya, uummanni Oromoo Afrikaa keessatti uummata guddaa, uummata sirna gadaa qabu, uummata guddifachaa, moggaasa, harma hodhaa fi kan kana fakkaatan uummata qabudha. Uummanni kun uummata guddaa amma har'aatti alagaan osoo hin ta'in cabinsa waliin walirratti adeemsifame garbummaa guddaa keessatti kufuu danda'ee jira. Waggoota dheeraadhaaf waanjoo garbummaa jala turullee mirgaa fi kabaja abbaa biyyummaa isaa deebifachuudhaaf baay'ee falmatee jira. Kumaatamaanis baay'ee itti du'ee jira. Aarsaa ciccimaa fi salphina kana hin jedhamnes kaffalee jira. Adeemsa kana keessatti gootowwan qaqqaalii lubbuu gumaachuu danda'an haalaan oomishuu danda'ee jira. Falmii hammaataa kana keessatti qe'ee fi qabeenya, aadaa fi duudhaa, seenaa fi seexaa akkasumas qaama isaa itti dhabuu akka danda'e seenaan ragaa nuu ba'a. Haa ta'u malee uummanni kun dararaa fi miidhaawwan sana jiilee ciisee bulee hin beeku. Kanaafis ragaa kan nuuf ta'an Abishee Garbaa, Elemoo Qilxuu, Hayilamaariyaam Gammadaa, Taaddasaa Birruu, Waaqoo Guutuu, Alamuu Qixxeessaa, Warqituu Alii fi Mul'ataa Fayyisoon fa'a ibsaa dukkana keessaa ta'anii nutti mul'achaa jiru. Gocha diinaa caala uummanni Oromoo ofii wal cabsee keessa deebii wal dhoowwee tokkummaa dhabee bifa faffaceen qabsoosaa geggeessaa turuun ni yaadatama. Boodarra garuu biiftuun dhaloota qubee as baatee ciniinsuu waggoota 150 booda qeerroo fi qarree Oromoo da'uu dandeesserti. Qeerroo fi qarreen qubeen biqilchite akka qeerransaa qaxxisuun, fiiguun, utaaluun diina harkaan qabuu danda'eera. Adeemsa kana keessatti wareegama baay'ee kaffalullee haati ilma tokkicha qabdu itti dhabdullee Oromiyaan dachee boo'ichaa taatullee waggoota 150 booda uummanni keenya waggoota 150 booda dararaa uummata keenya irra gahaa ture hiddaan buqqisuun danda'ameera. Kanumaan wal qabatee anis Olompikii Riyootti sagalee uummata kiyyaa ta'uudhaan tattaaffiin ani godhe naaf qajeelee miidiyaan addunyaa waa'ee diddaa uummata kanaa akkan dubbadhu na godhee jira. Waadaa kanas akkan achirratti seenu ta'een jira. Waadaan ani gale kunis yeroon gara biyya kiyyaatti gale meedaaliyaan Olompikii kanarratti argadhe uummata koo itti wareegameef qabsoo agarraa asiin gahan kan lubbuun isaanii wareegameef kan gara fuulduraaf wareegamuu jiruu fi akkasumas quuqqaa Oromummaa kan of keessaa qabaniif yaadannoo bara baraa kanaaf ta'u jedhee waadaa galee ture. Waadaa san qabadhee kun fuuldura keessatti yaadan jira. Baga gammadan. Itti aansuudhaan hojii uummata keenya jajjabeessu namoota qabsoo kana keessatti haalaan miidhamaniif itti fufinsa akka qabuun gargaaruuf faawundeeshinii maqaa kiyyaan qophaa'uuf xumuree akkan jiru siniif ibsuun barbaada.
Faawundeeshiniin kun Fayyisaa Leellisaa adda duree hojiiwwan ispoortii cimsuu, mirga dhala namaaf falmuu, hojiiwwan namoomaa hojjechuu irratti xiyyeeffata. Kana godhuu keessatti abbootiin qabeenyaa, hooggantoonni mootummaa, dhaabbileen miti mootummaa fi kan biroo akkana waliin dhaabatan ibsuun barbaada. Ergaan koo inni xumuraa barri kun bara seenaa keessatti bara addaati, bara ajaa'ibaati, bara ayyaanni irreechaa waggoota 150 faana gara hundee isaatti deebifate. Kunis hundi keenyaaf gammachuu guddaadha jedhee namana. Injifannoon qaqqaaliin dhufe kun tiksuun, kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Ani osoon injifadhuu baadhe har'a fuuldura keessanitti mul'achuu hin danda'u. Kanaaf injifannoodhaaf immoo tokkummaa barbaachisa. Tokkummaan keenya humna, tokkummaan keenya jabaatee taafuu, tokkummaan keenya irree keenya jabaadha, horaa bulaa, galatoomaan sinin jedha.